walwaraansi gaazaa keessatti taasifamaa jiru erga jalqabame waggaa tokko gahuudhaaf deemaa jira. Dhimmi waliigaltee dhukaasa dhaabuu gara yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanatti dhufuun isaas waan oolu miti. Raandaa Siliim Inistituutii dhimma walakkeessa bahaa irratti qo'annoo taasisuu fi asii Waashingtan DC'tti argamurraa waa'ee kana irratti waan jedhan qabu. Haala walitti dhiyaachuu argaan jiru. Gareen lamaanuu Hamaasiif muummichi ministeeraa Israa'el lolaaf walitti bu'iinsa bal'isuurra waan jiran fakkaatu. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatinaawutii fi pirezidaantiin Paalestaayinii Mahammud Abbaasi walwaraansa adeemaa jiru kanarratti xiyyeeffachuudhaan kamisa dhufu yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti yaada isaanii ni dhiyeessu jedhamee eegama. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii Niiwoorkitti ni argamu jedhameera. Lolli Yuukireenii fi Raashaa waggaa 2.5 fudhate baranas ijoo dubbii yaa'ii mootummoota gamtoomanii ta'ee itti fufee jira. Pirezidaantiin Yuukireen haasaa mana maree nageenyaa irratti gaafa qibxataa taasisanuu fi haasaa guyyaa roobii walga'ii waliigalaa irratti taasisan irratti waa'een gargaarsa meeshaa waraanaa ijoo haasaa isaanii akka ta'u eegama. Riichaard Gaawon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayirektera garee International Crisis Group jedhamuutiin yaada qabu. Yuukireeniif yeroo ammaa wanti guddaan dhiibbaa Raashaan karaa baha Yuukireen taasistu dhaabuudha. Egereen lolichaa kan murtaa'u dirree waraanaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miti. Pirezidaantiin Raashaa Viloodimiir Puutiin yaa'ii Niiwoork irratti hin argamanu. Ministeerri dhimma alaa biyyattii gameessi Sargey Laavrov biyya isaanii bakka bu'uudhaan hirmaatu. Dippiloomaatonni waa'ee Sudaan irratti mari'achuudhaafis wal arguuf jiru. Hirmaannaan idilee addunyaa bal'inaan taasifamaa jiraatus walwaraansa Sudaan ji'oottan 17 itti fufee jiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf mallattoon mul'atu amma ammaatti hin jiru. Walwaraansi Sudaan kun namoottan miiliyoonii 10 ta'an jireenya isaanii irraa buqqisee kanneen miiliyoonatti lakkaa'aman immoo balaa beelaatiif saaxilee jira. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii baranaa irratti fuulaawwan haaraa mul'atan keessaa muummichi ministeeraa Biriteen Keir Staarmerii fi pirezidaantiin Iraanii Maasuud Pezeshukiyaa kan eegamanu yommuu ta'u, pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hirmaannaan yaa'ii baranaa irratti biyya isaanii bakka bu'anii taasisanu isa dhumaa ta'a. Riichaard Gaawon dhaabbata International Crisis Group irraa waa'ee Joo Baayiden irratti waan jedhan qabu. Waliin hojjannaa biyyoottan maraa irratti waan hojjeteef ammallee amma tokko kabajaa waan qabu natti fakkaata. Garuu waraana gaazaa ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ga'ee guddaa akka hin qabaanne gochuun waan nama gaddisiisudha. Abbaltii ajjeechaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti yeroo 2 taasifame hordofuudhaan eegumsi nageenyaa hoggantoota biyyoottan 130 akkam ta'uu danda'a? Magaalli Niiwoork ammam of qopheessiteetti waan jedhu irratti sagaleen Ameerikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaadder Liindaa Giriinfiild gaafatee jira. Akkas jedhan. Daandiiwwan akka mijataa ta'an taasifneerra. Poolisoonni magaalaa Niiwoork bakka hundatti bobba'anii jiru. Nageenya hoogganoota biyyoota hundaa mirkaneessuudhaaf humnoottan nageenya dippiloomaasii warreen iccitiidhaan tajaajila eegumsa nageenyaa irratti bobba'an gargaaraa jiru. Qormaataawwan fuullee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbatanii jiran keessaa waa'een jijjiirama qilleensaatii fi itti fayyadamni sammuu namtolchee yookaan artifishaal intellijensi isa tokko. Akkaataa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala qormaataawwan kanaatii wajjiniin of fooyyessu irratti barreessaan muummee Antooniyoo Guutarees mata duree yaa'ii egeree jedhu jalatti dilbataa fi wixata dhufu dippiloomaatota wajjiniin walga'ii taasisuudhaaf karoorfataniiru. Dhimma haaromsamuu kana irratti Antooniyoo Guutarees yaada gabaabaa tokko kennanii jiru. Kunooti. Sirna yookaan teknoolojii maatiiwwan abbootii keenyaaf hojjetameen egeree ijoolleewwan keenyaa uumuu hin dandeenyu.
waa'ee egeree irratti waliigaltee irra gahuun rakkisaa ta'us garuu yaanni waa'ee kana irratti dhiyaatu fudhatama ni argata jedhamee akka eegamu eera. Gabaasni Maargaaret Baashirii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa sagalee Ameerikaatiif gabaaste kun. Bulchiinsa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti sarbiinsi mirga namaa raawwachaa jira jechuudhaan paartiin bilisa baasaa Ogaadeen ibsee jira. Pireezidaantiin naannoo sanaas deebii kennaniiru. Gabaasa Addis Chokkolii kan dhimma kanarratti dhiyeesse Tujubee Horaa akka ittaanutti nuuf dhiyeessiti. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti ibsa maxxanseen erga yeroo dhiyoo as jijjiiramawwan naannoo Somaalee keessatti mul'ataa jiran yaaddessaa ta'uu beeksise. Ibsa sanarratti dhalattoonni naannoo Somaalee harmooliif maanguddoonni eenyummaa isaanii haalaniin dirqisiifamanii sabaa himaa irratti akka dhiyaatan dura taa'an paartichaa obbo Abdurrahmaan Maadii dubbataniiru. Sabni martinuu akka keeyyata 39 keessatti tumametti mirgi isaaniif lafa kaa'amee jira. Uummanni keenya akka of gananiif dirqisiisuun faallaa heeraati. Sun gonkumaa fudhataman qabu. Nuti kanan simannu. Jaarsi biyyaa beekamaan tokko televezyiinii irratti dhiyaachuudhaan nuti afaan Somaalee warra dubbatan malee lammiiwwan Somaalee miti hanga jechuutti ga'anii jiru. TV irratti dhiyaatanii kana innaa jedhan kun attamitti fudhatama qabaata. Bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohaammed garuu himannaa kanan fudhatan. Uummanni Somaalee ofiin of bulchaa jiraachuusaa ibsanii isaaniin dabalatee hoogganoonni naannoo sana bulchaa jiran dhalattoota naannoo ta'uu isaanii akkasumas fooyya'insa uummata isaaniif yaalii danda'an mara gochaa jiraachuu ibsuudhaan lammiiwwan televezyiyoona irratti dhiyaachuudhaan eenyummaa isaanii ganuun akka dubbatan dirqisiisaman qeeqa jedhu sirrii miti jedhan. እኛ ደግሞ ሶማሌዎች ነን የሀገር ሽማግሌዎች የተናገሩትን ሰምተናል hoogganni amma jiru nuti immoo Somaalota jaarsoliin biyyaa ka dubbatan dhageenye jirra eenyu kan isaan dirqisiise kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha amma beekutti eenyullee Somaalee ta'uusaa akka ganuuf kan dirqisiisame hin jiru anarraa qabee Somaalee ta'uu keenya namni gane tokkoyyuu hin jiru jaarsoliin biyyaa kan isaan jedhanii nuti Somaaleedha garuu qaama Itoophiyaati. Kanaaf sochiin biyyoolaas ta'e biyya biroo naannoo keenya akka jeequuf hin eeyyamnu ka jedhu kaasan. Kanaaf kun kan uumamee dubbatamedha. Hameedha. Dhiyeenyi falmii siyaasaa gaanfa Afrikaa waliin wal qabatee jaarsoliin biyyaa nuti lammiiwwan Somaaliyaa utuu hin ta'in Somaalota lammiiwwan Itoophiyaatii jechuun isaanii dogoggoran qabu jedhan obbo Mustafaan addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen himannaa dhiyeessan biroon alaabaaf maqaan naannoo sanaa jijjiiramuuf jira ka jedhu yoo ta'u kanammoo hoogganootatu beekaa oduu facaasaa kunis fudhataman qabu jedhanii heerri biyyattii maqaa naannolee mul'inatti lafa kaa'eeraa jedhan. Bulchaan naannoo sanaa obbo Mustafaa Mohaammed himannaa kanan fudhatan bulchaan naannoo isaan dura ture alaabaa naannoo sanaaf heeraan kan beekamu maqaa naannoo seera cabsuun jijjiiree ka ture ta'uusaaf bulchiinsi isaanii garuu jijjiirraa seeraan alaa kana hambisee gara duraanitti akka deebi'u gochuusaaf bulchiinsichi maqaa naannoo seeraan ala jijjiiruu isa jedhuun hamatamuu hin qabu jedhan. Hoogganoota naannootiin kan irratti hin mari'atamneef hin yaadamne olola oofuun sirrii miti jedhu obbo Mustafaan. የክልሉ ስምና ባንዲራ ባይዞይ አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሚዲያዎች እንደሚቀርበው በግለሰብ ፍላጎት maqaan naannoof alaabaan yeroo tokko tokko akka miidiyaalee hanga tokkoon darbu fedhii nama dhuunfaatiin jijjiiramaa booda kan jijjiiramu tun taane gaaffii uummataatiin ennaa naannichi hundaa'u maqaan naannoo sanaaf alaabaan isuma amma jirutu ture. Nuti dhufnee kan uumame miti kun hameedha kanaaf kan jijjiirames hin jiru kan jijjiiruudhaaf yaadames hin jiru mootummaan naannoo kana bulchu kaabinee qaba paartii keessatti bakka bu'umsa qaba paarlaamaas kan qabudha waaltaaleen kun dhimma kana irratti waan mari'atan hin jiru uummata biraas gaaffiin dhiyaate hin jiru. Obneeg itti dabaluudhaan himannaan dhiyeesse naannoon sun buufata waraanaa ta'aa jira labsiin yeroo muddamaas labsamuu danda'a ka jedhu. All led by the army and that was a martial law. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa naannicha keessa socho'a hin morminu garuu yaaliin naannicha buufata waraanaa taasisuudhaaf ta'u balaa qaba waan waraanni nurraan ga'e ni beektu dhukkubbii sana ammallee ni yaadanna.
ajjeechaaf haleellaan yeroo sochii waraanaa naannichatti babal'atee ture deebi'ee akka mul'atu hin barbaannu. Lola keessa hin jirru. Nagaa qabna. Amma immoo naannicha keessa sirni waraanaa akka diriiru himamaa jira.